waa'ee rukkina wantoota safaruu. Waa'ee rukkina wantoota yeroo safarruu rukkina jechuun maali? Rukkina jechuun qaamolee fiizikaalaa safartamoo ta'ee hanga yookiin ulfaatina waan tokkoo fuunee qabee isaatiif yoo hirru kan argamutu rukkina jedhama. Rukkinni wanti tokko maal irraa akka tolfamu beekuufillee nama ni gargaara jedha. Rukkina waan tokko yeroo baatu jechuudha. Maal irraa akka inni tolfamellee beekuu ni dandeenya. Akkasuma rukkinni hanga qabee yuunitii tokko keessatti argamudha. Rukkinni hamma yookiin hanga qabee yuunitiin tokko keessatti argamudha. Maaliifi ulfaatina fuunee qabeedhaaf hirra waan ta'eef hanga qabee yuunitii tokko keessatti argamuutitu rukkina jedhama. Ulfaatina wayii ka hanga wanti sun keessatti argamu tutu maal jedhama? Rukkina jennaan. Asitti akkasuma kunis reeshoo hangaa fi qabee agarsiisa. Reeshoo hangaa fi qabee jechuudha. Iddo bu'een rukkinaa maalii? Paadha. Iddo bu'een rukkinaa P'dha. Asitti rukkinni walqixanii ta'a. Rukkinni walqixanii ta'a hanga irra qabee jedha. Rukkinni P'dha. Hangi immoo maadha? Qabeen V'dha. Formulaa dhaabbataa jechuudha kun. Formulaa dhaabbataadha. Yoonii fi qubeedhaan bakka buufnu kunoo kanuma asitti agarraa jirtan. P walqixanii ta'a M over V. Density is equal to giving mass over what? Giving mass erra volume seenuun sun jechuudha. Qabeessa xiqqaa jechuudha. Qabeessaa jechuudha. Asitti unity waltawaa rukkinaa maali? What is the main SI units of density? SI unity waltawaa beekamaan rukkinaa maali jennaan? Unitiin inni ittiin kaa'amu kiloogiraam irra meetir kiubiidha jechuudha. Kiloogiraam irra meetir kiubiidha. Garuu unitoonni biroo kan rukkina ibsan ni jiru. Gara kana jijjiiree keenya immoo. Fakkeenya giraam irra meetir kiubii, giraam irra seentimeetir kiubii faan ni jiru. Kuni maali? Unitota birooti jechuudha. Others unitota other unity jechuudha. Unitota kanneen biroo kan rukkina ittiin safaruu gargaaru. Garuu unity waltaa SI unitiin rukkinaa maali? Yoo nun jaame unity waltawaan irra walii galame saayintistoonni kiloogiraam irra meetir kiubiidha jechuudha. Kiloogiraam irra meetir kiub. Fakkeenya tokko yoo ilaallu asitti fakkeenya tokko yoo ilaalle tokko kiiloo giraam irra meetir kiubii gara giraam irra meetir kiubiitti jijjiiri yoo nun jedhe gara jalaa kan jiru meetir kiubii jedha. No matter kun jiraannaan rakkoon qabu. Amma kiloogiraama gara giraamatti jijjiiruudha amma kaayyoon jiru. Deebisaan isaa tokko kiloogiraamni giraamatti meeqaa? Tokko kiloogiraamni giraama meeqa? Jenne ilaalla. Tokko kiloogiraamni kuma giraama yoo ta'e yuunitii isaa gisee yuunitii yeroo jijjiiru maal ta'a? Tokko kiiloo. Kanaafuu maal ta'a? Tokko kiloogiraam irra meetir kiubii walqixanii ta'a. Kuma giraam irra meetir kiubii ta'a jechuudha. Maaliif kuma waan ta'eef tokko kiloogiraamni walqixanii ta'a. Kuma giraama wajjin walqixa waan ta'eef daayirektii tokko kiloogiraamni walqixanii ta'a. Tokko kiloogiraam irra meetir kiubii walqixanii ta'a. Kuma giraam irra meetir kiubii jennee akkasii fudhannaa jechuudha. Good. Akkasuma waa'ee humna safaruuti. Waa'ee humna safaruu. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaama tokko irratti dalagaa'uuti. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko yoo libboo'ee ergasii kufe humni nuti achirra dalageessinu konkolaataa kufe san ittiin ol kaasnu harkifne yeroo ol kaasnu maaliin godhu jira? Maaltu achirra dalagu? Makiinaa kufe kanarratti maaltu dalagu jira? Humna jechuudha. Kanaaf humna jechuun gocha dhiibuu. Makiinaan tokko yoo niifi deemuu dide gaaza fixatee benziila fixatee yoo deemuu dide iddoon taane yoo dhaabbate dhiibnee karaarraa yoo achi baasnu maaliif fayyadamu jira jechuudha? Power humna fayyadamu jira jechuudha. Kanaaf humni gocha waa dhiibuu yookiin harkisuu qaama tokko irratti dalagaawuti jechuudha.
humni sababa maaliitiin uumama? Sababa uumama sochiiti. Sochii waa hundaa ta'uu danda'a. Humnaani waa sochoofna. Sochiin keenyas humnaani jechuudha. Kanaaf humni sababa uumamuu sochii hundaati. Meeshaan ammayyaa humna safaruudhaaf gargaaru, meeshaan ammayyaa humna safaruuf gargaaru, humna safaruudhaaf nu fayyadu maal jedhama? Niwutoon meetira jedhama jechuudha. NM Niwutoon meetira jennaan. Yuunitiin waltawaa humnaa maali? Yuunitiin waltawaa humnaa maal jedhama? Foorsiidha jechuudha. N Niwutoon jennaan N dha jechuudha. Yuunitiin waltawaa foorsii maal jennaani? N dha jechuudha. Akkasuma tokko Niwutooniin meeqaa hojii walqixaa ta'a? Akkuma agarraa jirtan tokko Niwutooniin tokko kiiloogiraam meetir per second square dha hojii walqixaa. Tokko Niwutooniin tokko kiiloogiraam meetir per second square wajjini walqixaa jechuudha. Kennamaa keessatti illee 5 kiiloogiraam meetir 5 kiiloogiraam jeenuu fiduu danda'a. Fakkeenya jechuudha. Gara Niwutoonii deebisinu jee 5 kiiloogiraam meetir per second square in Niwutoon meetiridatti meeqa ta'a jeenu gaafachuu danda'a. 5 kiiloogiraam meetir per second square in Niwutoon meetiridatti meeqa ta'a jedhee nu gaafachuu danda'a. Hoggus tokko Niwutooniin tokko kiiloogiraam meetir per second square dha wajjin walqixa yoo ta'e 5 kiiloogiraam meetir per second square in Niwutoonidatti meeqa ta'a jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti nuti beekuu qabnu tokko Niwutoonii walqixni ta'a meeqa hojii walqixa ta'a jechuu beekuu qabna. Desti tokko Niwutoon tokko kiiloogiraam meetir per second square dha wajjin walqixa jechuu beekuu qabna jechuudha. Qabraa waa'ee barreeffama saayinsawaati. Barreeffama saayinsawaa jechuun lakkoofsa akka fakkeenya barreeffamni saayinsawaan lakkoofsa akka maaliif barreeffamudha? Akka kana barreeffamu jechuudha. A baay'isuu 10 paawuriinaa. A baay'isuu 10 paawuriinaatti barreeffamudha. Lakkoofsi bifa kanaan barreeffamu lakkoofsa saayinsawaa jedhama. As keessatti qubeen A maali? Qubeen A lakkoofsa takka hanga 10 bakka bu'a. Qubeen naa immoo qubeen naa suni lakkoofsa intiijeriiti. Lakkoofsa intiijerii jechuun bakka san irratti 0 dhaa ka'ee takka 2 3 4 5 6 jee bakka bu'uu danda'a. Lakkoofsi 0 takka 4 5 6 jennee bakka buusuu dandeenya. Akkasuma 0 gad lakkoofsa jiran negatiiva takka bakka naa buusuun ni danda'ama. 10 paaworii negatiiva takka 10 paaworii negatiiva 2 10 paaworii negatiiva 3 jennee bakka san buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf naan lakkoofsa intiijerii bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti raadiyeesiin lafaa biiliyoona 6,400 meetira yoo ta'e miiliyoona 6,400 meetira yoo ta'e gara lakkoofsa saayinsawaatti barreeffama saayinsawaatti yommuu jijjiiramee barreeffamu 6.4 bakka san buutee 6.4 ta'eeti 0 tana achi tuqaan tun asii kaatee achi seentee akkasi baati. Yeroo achi baatu baay'ina tuqaalee kana baay'ina tuqaan tun 0 jidduu ol galtee hanga achi baay'insaatti hisaabna jechuudha. Fakkeenya tuqaan 6 kana jidduu galtee 6 fi 4 jidduu yeroo kana galtu gana achi 0 jidduu ol galchita taakka tattaantu jidduu 2 tattaantu 3 tattaantu 4 tattaantu 5 tarraa xumuraa meeqa 6 jechuudha. Meeqaan achi baate 6. Kanaaf maal jennaani 6.4 baay'isuu 10 irra 10 paaworii 6 meetira ta'a jechuudha. Akkana barreessuun kun lakkoofsa kana nuu kenname kana bifa kanaan barreessuun lakkoofsa barreeffama saayinsawaa jedhama jechuudha. Barreeffama saayinsawaa jennaan. Fakkeenya lammaffaa yoo ilaallu fageenyi lafaa fi addeessa jidduu jiru. Fageenyi lafaa fi ji'a jidduu jiru meeqaa yoo jenne fakkeenyaaf kunoo kana biiliyoona 3 fi miiliyoona 84 meetira jidduu isaaniitti kan jiru yoo jenne
barreeffama kana gaa karaa saayinsaa waraan akkamii barreessina sadii fi saddeet jidduu tuqaa galchina san booda tuqaa tana tuqaadhaa achi waan jiru ni hisaabnaa jechuudha tuqaa hojii as taakka as lama sadii afur jidduu shan jaha torba saddeeti baatee jechuudha kanaaf tuqaan tun tuqaadhaa achi meeqa digitii meeqaa jira saddeetii jira jechuudha kanaaf wanta maal goonaa sadii tuqaa saddeet afur baay'isuu kudhan baay'inni isii meeqa turte saddeet waan ta'eef kudhan paaworii saddeetii ta'a meetir ta'a innee barreeffama saayinsaa irraan akkana barreessinee keenya jechuudha baay'ee gaarii. Inni itti aanu waa'ee maxxantuuti.